Irrecha, Oromians' Thanksgiving holiday, is celebrated on September 25th every year. Millions of Oromians and other nations go to the lakes and rivers, also known as Malka Arara, or a place of peace and reconciliation, and cleanse their souls. The Irrecha celebration starts with a prayer and blessing words by a spiritual leader known as Kallu. The Kallu dresses in Oromians' traditional garb and goes out to the nearest river or natural spring with millions of followers. Before the Kallu starts prayer, the Gada leaders give a welcome speech. Hayyoota keenya, barattoota keenya, barsiisota keenya. Eenyu jedheen eenyu dhiisaa, walumaa galattu yoon Oromoo walii galattu Oromoo jedhe wayyaa baga nagaan dhuftanii. Dhiiraa dubartii, jaarsaa jaartiin akkasuma dargaggoonni asitti wal geessan baga nagaadhaan dhuftanii isinii jedhan. Guyyaan har'aa ayyaana guddaadha. Obboloota maqaa waaqeffataanii baga ayyaana kanaan Waaqayyo isin ga'e isinii jedha. Warra dhugeeffata keenyaaf, Waaqa keenyaaf, namummaa keenya, Oromummaa keenyaaf ulfina hin kennine, nuti ulfina hin kennine. Yoo isaan tokko nu miidhan, tokko hin deebiin, kudhan deebiin. Dhugeeffanni uummata hundumaafuu Waaqayyo akkuma afaan kenne, afaan sana wajjin maqaa inni ittiin isa beeku fi jiruu inni ittiin isa beeku wajjin kenne. Kanaaf iyyuu dhugeeffanni keenya namummaa keenya, namummaan keenyas dhugeeffata keenya. Nuti namummaa keenyaa fi dhugeeffata keenya addaan baafnee hin beeknu. Nuti aadaa keenyaa fi waan Oromoon taasisuu fi Waaqa keenya addaan baafnee hin beeknu. Waaqa keenya kan ittiin beeknu Oromoon taasisuu isaatii. Kanaaf iyyuu yeroo baay'ee akkuma isiniin jedhanii isin kan itti bultanii kan Waaqa dhugaa miti, kan aadaadha malee suni dhugeeffata miti yookiin amantii miti isiniin jedhu. Warri kuni warra dharaan ulfaa'ee dharaan dhalatee dharaan ulfaaniiti, dharaan isa dhalaniiti, dhara nyaatee, dharaan guddatee, dhara guddatee. Kanaaf iyyuu isin hundumti keessan hin beektu nuti dhugeeffata keenya, Waaqa keenya, ofummaa keenya addaan hin baafnu. የተከበራችሁ ወንድሞች፣ የአገር ተወላጆች እንዲሁም እንግዶች እንኳን ያባታችሁን የኦሮሞን ዲሞክራሲ አላህ የመለሰላችሁ እያልኩኝ አዲስ አበባ ፊንፊኔ ላይ በተቋቋመው የወሎ ኦሮሞ ማህበር ስምና Then several Kallus or priestess say prayers by taking turns. God of universe, God of creatures, God of nations, God of planets, God of time and God of space, the mysterious God of vital force, burgeoning glory from which all our actions go, the God of fertile function, the vital force producing and sustaining all life and every virtue. One God of hundreds of names, from you is born age to age renewed life.
God, praised in hundreds of languages, from you is born oneness. God of true power, from you glorious energy and harmony springs. God of returning light and sound, as in light, so in all forms you exist. You are the inner womb's birth and mercy, and your existence is everlasting. Ya addan nu argadu yet arramni kee ummata oromoti qoricha diina ammoo summii ta'eera mee ammallee buli yet ammallee jabaadhu yet waan hamtuu hamaa ammata sirraa haa qabu yet dargaggoota oromoo hundumaa wajjin nagaan jiraadhu yet gaddarbiin nu dhaaliin an keenya namatti hin dabarsin keenya immoo waan nu dhoowwatiin qabeenya keenya nu haa bulchu ani dhamee nu haa hiiku nuyi keeraa fiixaan nu haa baasu ani dhibame nu haa maaru yaa ummata oromoo barreen gaddaa maaliin baane garaan keenya madaadha ijji keenya mimmaani alli keenya gaaran beeknatti dhaqee dhume bosonni keenya gufatee hasitti qoonqoon The Irrecha ritual is centered in Oromians' theological belief that there is one God for all of the creation, a loving creator attainable through meditation upon and remembrance of God's name. For the Oromians, Waqeffanna or believing in God is a way of life. That means the Oromians practice their belief at every step of their day-to-day life. Adu kofati waqi nuokan Purana waqa saddeet fincaan tuulamaa sorban bareentumaa waqa jaan hora galaa waqa shanan kuraa jiddaa waqa arrumaa waqa afran gumbichi waqa sadeen ada'a waqa jaan bachoo waqa sadeen soddoo waqa malkaawaas nagaan bullee nagaan oolchi nagaan ol nagaan oolchi irraa goran oolchi dogoggoran oolchi Sakkawan oolchi wallaalan uumaa beekuma nu qajeelchi Oromoo keenya bakkee jirutti garaa laftan tokko nu godhu garaa tokko nu godhu afaan tokko nu godhu qalbii tokko nu godhu si kadhannaa yaa Rabbi ati nu dhagahi Waaqayyo laftan ati nu dhagahi Oromoo keenya bakkee jirutti bakkee waan uumetti Baji kana boye undum tu cholle na okalu auto jati na okalu auto tugana kajelu auto patumni gada wanti duda oromo jifun undum tu hagutu auto wanti kenna ganama wanti gada samalo undum tu jifun undum tu gutuda auto untu irun kabu auto korni abate jifun abate undum tu kofilake aparsi odana pengrasi The Oromo people recognize the oneness of humanity without any earthly distinctions. They recognize complete equality between women and men in all spheres of life, political, social, and religious. They recognize the interconnectedness of everything in our universe and beyond. They believe that humanity belongs to a divine creator God without form of gender. Everyone has direct access to God and everyone is equal before God. According to Oromians' belief, God created all living things and thus they reject any form of caste, sectarianism, religious factions, and fanaticism and uphold one God who provides all creation many paths.
As the largest ethnic group in East Africa, the Oromo people have lots of tribes, and therefore their way of life, music, way of celebrating are different. It's very colorful, dressed differently from region to region, local area to local area. After the prayer is over, young girls and boys celebrate the Irecha by going to the Bishoftu River. Here they are on the way to Bishoftu Lake to celebrate the Irecha ceremony. This is the Irecha ceremony of Minnesota. But the rest is also in Bishoftu. The black, red and white flag is the Oromo flag, and they still hold their flag while they are going to celebrate the Irecha. People arrived at lake, now ready to partake the prayer and also receive the blessing by elderly and also community leaders here in Minnesota and other part of the world, wherever there is large Oromo community. Next, the bathing in the lake or in the water or in the river takes place, and explained what the purpose of washing or swimming in the river as follows. namni bishaan malee guyyaa sadii caala hin bulu midhaan otoo nyaatiin guyyaa sagal buluu danda'a. Kanaaf ummatichi bishaan kana bishaanitti sagadu nuyi bishaanitti hin sagadnu. Rabbi bishaan kana uume rabbi qulqulluu uume jiidha irreessa kaan duratti waaqeffatan haaruu ganamaa argitaniiru maareeyoo jedha. Maareeyoo jechaan wal qunnamtii waaqayyoon ittiin gaafannu jechaan rabbiin fi namni kan wal qunnamtii godhu. Sanaan dura jira jeesa edaayaan kun yaada Oromooti jee manama kana keessatti gammadee duuba garteeti. Jiruu Oromoodhaa tun dheertuudha jeesan akka jabaa gammadee waan utubaa bara utubaa amma namni irraa beekuun eegas as gammachuu guddoo qaba. Jiruun Oromoodhaa tun fagoo jechuudha garteeti. Jiruu Oromoo tana fagoo rabbi haa godhu. Jiruu Oromoo ol rabbi haa godhu. Ol rabbi haa godhu. Ol rabbi haa godhu.
manguddoo itullee dur hedduu hin dhaqqabne ta zamanaa baani sunillee hoggaa udurraa dhageenye jiruun tun bitti ta Oromoo hojjetti. Irrecha is a celebration that also takes place in different parts of the world. Therefore, many other nations around the globe practice Irrecha in different ways. For example, these people celebrate Irrecha in Pakistan, even though they pray in a Muslim style of prayer. They shared exactly what the Oromo people do in the Horn of Africa. That means Irrecha is shared in different ways, in different culture, different names, in different parts of the world by Muslim and non-Muslim Oromos and other nations, Indians, Pakistan, and many other parts of the world, even Japan and China. Right here, the Oromians of East Africa and the Indians share Irrecha. Next, in north part of Ethiopia, the Amhara people practice the same thing that Oromos do, except they are Orthodox and carry the cross. Right here, first the priest blesses. Everyone is waiting for a sign. Then, the first rays of sunlight hit the rock. This is the climax of Timkat. 2 days of celebration, culminating in a symbolic mass baptism. Towards to the end of the Irrecha ceremony, young men enjoy their ancestors' warrior dances. At the same time, others who love horse racing undertake the most enjoyable Oromo horse racing culture. Those Oromos who live in large cities such as Minneapolis, Minnesota, come together and dance at large community gathering halls. Like the Chinese or the Japanese who celebrate their cultural traditions, the Oromo people dance and celebrate with different tribal songs dressed in different ethnic group and tribal cultures.
What makes the Oromo people a very unique nation is their diversity, reflected in the way of life and the way they dress and dance. Bakka jirtu iddoo jirtu tokkoof tokko
akkasumatti jala nageenyi wal haa ga'uuni. Aboo Oromoo hormata rabbii guddaati. Mee Oromoo leenca rabbii haa godhuji. Leenca rabbii haa godhu jecharaafi akkam jirtan nuti tas nun jedhee jira. Ammas kinoo wallol balaan cunqursaadha bara 400 isinirra ittisee qabee namni itti birmatu dhabee 100 keessatti humni isaa cabnaani sani achi isinitti dhuftee bara 100. In the meantime, the Oromo people expressed their wish to be free from the Ethiopian colonial yoke. Amma sin nufre amma sin garamse wali sin gotan dabtani an kala sin hojjatu kuni nuti bara 400 guutu isa ofirra ittisnet isin tulutti birmachu dabnan arrammo kinoi gize adum baate jirti kino biyyuma ila wanni tanarratti akakayyun kiyyasuni armarra ka'eeti aduu tana fudhatee deeme hammara ayyaa azaborra ashangee sun hundumtu biyyuma keessan godheettu azabora ayyaa beektu isin walleecha ila Tigree keessaatu qabnalu. Achumanis kandacha aada durba demmo amma de facha kuno chalaqisiise waaqayyo kadhacha kaabaaf kibbaa ka'ee bahaaf dhihaa bahe laga bal'aa ce'ee ayyaana kanaaf jedhee tulluurreen qaaree gammadee gammarnaa aadaan nu deebee gammadee gammarnaa aadaan nu deebee ummata koo nan ibsaa tokko seenaan Oromoodha Oromiyaan bal'oo